Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siraa keenya boqonnaa 8ffaadhaani zawaajuhu bisayyidati Khadiijata waan jedhu irraa dubbanna jechuudha. Zawaajuhu bisayyidati Khadiijata, Khadiijaa fuuchuu isaadha. Akkamitti akka inni Khadiijaa fuudhe boqonnaa kana keessatti dubbannaa jechuudha. Kunilleen qabxii 4 of keessaa qaba. Ba'ada rujuu'ihi bishahrayni, ergamaan keenya sallallahu alaihi wasallam Shaamiin imalaaf deemee Khadiijaadhaaf eega nigdii deemee biyya Shaam dhaqanii eega deebi'anii Maysaraa waliin. بعد رجوعه إيغا ديبيو إساتي بشهرين باتي لمد من سفرته الثانية إمالا إسادا لما فار راجتود تزوج نفود بسيدة خديجة خديجة فود جتود خديجة كبجمتوسا نفود وهي خديجان التي خطبته kan isa haadhimatte yookaan immoo kan haasa'atte turte jechuudha. Isatu haasa'ate osoo hin taane isiitu haasa'atte. Akkamitti na fuudhii jette isiitu yaada dhiyeesseefi jechuudha. Na fuudhii jette isiitu yaada dhiyeesseefi innis immoo tole jedhee qeebalee fuudhe jechuudha. Qabxiin lammaffaan wakaana ni ta'e umriin Khadiijaa yeroo sanatti 40 sanatan waggaa 40 ture yeroo sanatti. Wa umruhu umriini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 25 sanatan waggaa 25 ture jechuudha yeroo sanatti. Qabxiin sadaffaan wakaanati ni taate qablahu isa dura osoo Nabi Muhammad hin fuudhin dura isiin mutazawwijatan heerumtee turte nama biraatti. Nama maqaan isaa Abi Haalaa nama jedhamutu fuudhee ture. وقد مات دغاتني دوئ إني وله ولد ilma tokko yookaan immoo ilmoo tokko irraa qaba ture. Ismuhu Haalaa kan jedhamu maqaan isaa. Eega irraa argatee irraa du'e. Eegana ammoo isiin namni meeqa isii fuuchuudhaaf yoo yaada dhiyeessu ni didde jechuudha. Qabxiin arfaffaan waqad aqaamati dhugaatti ni teesse isiin ma'ahu Nabi Muhammadii waliin ni teesse 25 sanatan waggaa 25 teesse jechuudha. Walam yatazawwaj ergamaan keenya sallallahu alaihi wasallam hin fuune gayrahaa isii malee hattaa tuwaffiyati hanga isiin duututti nam tokkollee isii irratti hin fuune jechuudha. Baay'ee isii jaallata turanillee eega isiin duutee fuudhe jechuudha gaawwarreetii isaadhaa kaan hunduma jiraatu. As'ilatun gaafiidha mataa tazawwaja bisayyidati Khadiijaa yoom fuudhe ergamaan keenya sallallahu alaihi wasallam. Kam kaana umruhaa umriin isii waggaa meeqa ture yeroo inni fuudhu sanatti. Kam kaana umruhaa umriin Khadiijaa meeqa. Kam kaana umruhu sallallahu alaihi wasallam umriin Nabi Muhammad gaafa inni Khadiijaa fuudhu meeqa. بمن كانت السيدة خديجة متزوجة قبله خديجان درسنا يتوسم إن فورين أين يتيرم تترت أين يجدم كم سنة أقامت مع الرسول وقام كرجم ربي ولين تسيسين. الخلاصة تجمفادا بعد رجوعه بشهرين إيجا ديبي وقاشنت بعد رجوعه إيجا ديبي بشهرين باتي لما تزوجني فود بسيدة خديجة فود جتشو. وكان نتي عمرها عمر نسي 40 سنة وقا أفرتمة لقافة بعد زوجها أبي هالة إيغا أبا أبي هالة إرادو إبودا اتئرم تجتشو. ولبست نترت معه إساولين 25 سنة وقا ردميشان إساولين ترتجتشو. بقنان سلقفان مو حكمه بين قريش في وجه الحجر الأسود kan jedhudha. Murtee
gartee gidduu Qurayshotaatti inni taasise dubbanna jechuudha.